سني في مدينتي حلال يتني أبا سلت بابا نخياتي أجي قال جيت تنيفو ما تكامتي قوبة أمان تكمان سنيمة جروبات كوني بيتني كما كان إسا بريان سبيرجا نصرو تي في سبسكرايب لايك شير كومنت غودا هاي دعوتنا خينيا قا جمان وانو سايبان خينيا قالين الرانتنا ستر أركماني جراني وانتي سان بيكمانين قوفت الدعاء وانا جابا ميديا رايس يرو إداتي في يرو الدعاء سان هندينو أماس جروبي فذاكر دعوة جروبي راهد دو هواس توجيسو في جمعة سورتي بحر سورتي قوفت جايبانا ماري سطران الرانتنا قاسين نودي هاتني تراني بودا خا دراما نودلا قارا خا رابط دخلنا كنا نهي ما تشوان تكسون تانيتي قوفت جايبا بريدا كانوا في منين جا أجي قال جيت تنيفو ما تكامتي قوفت أمان تكمان سنيمة جروبات كوني بيتني كما كان إسا بريان سبيرجام بريان سبيرجاني جرم تاوي أكتيفيستي أكتيفيستي nama waka video da mesa hojjechuudhaan beekama. Ani hedduu naa ta'a kaalachisanii naa gabaabduun isa jalaa dhagee takkaan isin hima. Maal jaani beektaa waan dalagiin shakkin waan shakkituun dalagin jaa. Waan shakkituun dalagin waan dalagiin shakkinii jaa. Ergaa guddaa qaba beek jechuun kunu waan shakkituun dalagin waan dalagiin shakkin jechuun kun ergaa guddaa qaba. Gaafa wahii dubartii takkaa jira dubartiin tun akkaan abbaan manaa isii jaalatti abbaan manaa isiilleen hedduu takka isii jaalata nama dalagaa qabuudha dalagaan isaanii guddoodha abbaan manaa isii akkaan dalagaadhaan biizii waan ta'eef jecha guyyaa guutuu hojjechaa oolee galgala xiqqoo barfatee dhufa nama hundaa wajji walii galaa haala amala gaarii qaba dalayduudha qabdi dalayduu tanallee inni akkuma waan nama guddaatitti kabajee jecha gaariidhaan jecha babbareedaadhaan isii yaamee waan silaa ergatullee ergata bishaan nu walfiti jechuunillee bareedduu teenya maarrii teenya jeetuma jechuma gaarii saniin akkasitti nama kana yaamee qasilaa dubbatun amala gaa kannaadha akkam gootare bakka bartee sana isa bartee jechuudha nullee warra wama gaarii akkasii dubbatu rabbi nu haa godhu amaluma gaarii san caalu rabbi nu haa kennu amma gaa dubartiin tun hedduu shakkii tana heddummaatti akka jaanitti gaa nuti teenyaafillee keessa gobbuunee harkumaannu tana gaa amma isii tana keessa maaltu dhufe haadha manaa isaa tana keessa gurbaan kun abbaan manaa kiyya kun dalayduu tiyya tana jaalachuun dhabu jechuun isii keessatti uumame galgalaas turee dhufa dalagaadhaan akkaan waan biizii ta'uuf jecha turee dhufa akka waan baqaa galgaluma kanaa booda'anee akka waan isii biratti yookaan immoo dalayduu tana bira maqee dhufuut akkasiiti akka waan isii wajji hariiroo qabu isii biratti mana kalawaa silaa dalayduun galtu tana biratti goree eegas booda dhufuut akkasiiteeti bakka wanni shakkaa oltu boodarra dhugaadha lubbuun teessiyetti waan takka amma fakkeenyaaf nasruun kun mucaa takka tan silaa namni jala deddeemu takka ati guyyuma tokko dubbistee ati asuma seentee hajaa biraatiif asuma seentee baate an lubbuun abdullaa gonaa maal jetti qaalichuu kun ni jaallateetti kan nasruun waa'ee kanaa takka irraa kuma hin qabne wanni jaamu kanaa kana akkasii amma isiinis gaa yeroonii fi beekima yeroonii fi waan takka namni sirra shakke ati waan biraatiif jee waan feete jee waan feeteefis waan biraa takka dalagi sani jeetuma namni sirra fudhata saniif jecha amma gaa isa kana maaltu godhamennaan yoo inni tures yoo inni jecha gaarii tokko jeen yoo inni mucaa tana hedduun cinqin jeen illee wanta keessatti maali haasoo keessatti kaa dalaga isin dameera ni fadhaa mire akkasuma jetti amma gaa adda baasuudhaan qabaa jettee murteeffatte bakka abbaa manaa kajjaa kanaas akkanumatti itti haaraan oolu jettee boodara garuu bakka inni isiidhaa wajji galu jira adda baasuudhaan qaba jettee murteeffatte tana gaa galgala wahii maal goote eeguma dalayduun mana seentee xumurte dalagaa xumurtee mana isii seente booda mana biraa qopheessitee fi mana kaan seeneetteen arra mana kana keessummaan dhufu jira bakka jettee malama baaftee mana kaan jettee mana kaan dhayite haati manaa tun dalayduu galgala eegee isiin waa hunda dalaydee fittee booda bakka biraa raffiste mana silaa duraan dalaydii galtuu sanarraa baaftee mana biraa raffiste mana sanitti itti jeftee ifiisee ta'e uffatuma silaa dalayduun uffattu san uffattee mana dalayduudhaa kana jeefte mirkaneeffachuuf imma inni nuuni dhufaami yeroo inni silaa dhufee ol seene boodaan yeroo inni abbaa manaa kan dhufee kana boodaan isa salphisaa jettee
Dubbiin nu ciqqite gaa nurraa fiti yaa. Arbe. Nutti dhaabate. Maali? Ni ciqqame haa garaa Amma gaa seentee uffata isiidhaa uffattee jirti. Galgalanis tokkochi deemee suutatti ulaan qiiq jettee namni ol seene. Eega isiin raftee booda. Eega isiin gacce isiin duraan rafne cal jettee teesseetti waa dhaggeeffatu jirti. Ulaan qiiq jettee suutatti ol seente. Amma ifaanis hin qabanne dukkana. Suutatti uffata irraa ol qaban isiinis silattuu abbaa mana kiyyaatiin naaf haalaadhi. Akka inni wayii mana kanaa fudhachuudhaaf seenillee jee booda nan kaannetti cal jeetiin fedhiise jetteeti teessee wanni bade bade. Achumatti hin dhaaba kaa beekamaadha. Arga kana tuan nasi jadi belede. Arga kan? Itu aja bede. Wanni bade bade. Amma gaa magaalaa noo buutan. Haya. Fighting gaggeeffame. amma gaa yerooniif wanni raawwatame booda yaa baalagicha. Egaa jaatanii meeqa boos? Bu'aa bayii. Bu'aa bayii hedduun booda yaa baalagicha. Bagaansi harka duraanuu kana jirte jettee yeroon ifaa qabsiistu ganaa itti iyyeetiin bareessa jettee zabanyaa manaati. Subhanallah zabanyaa isidhaa. Hodii si dhabbee gosa dubbii. Jaamaa waan ajaa'ibaa jeetu ni beektaa? Bas silaa qulfiin fi takka koodiin silaa beekamte mani beekamte silaa gosa dubbii tokko taphi taphatamu san waan hin beekamne dubbii. Isinis immeeshinii fi Tapha saniif maddii ta'e. Halaali bar jettee abbaa. silattuu abbaa mana kiyyaati jetteetu magaa bakka. Akkasitti gana loltee maal taate yeroon ifaa qabsiistu maaltu taame zabanyaa. Amma gaa kana booda osoon abbaa mana sitti ilaala jettuuti ilaalamte jechuudha. Niin fatan osoo itti uffatamte jechuudha. Ni ilaalamu ta'a. Hin shakkin. Waan akkanumatti lafaa kaatee waan akkan shakkin jechuudha. Waan takkan shakkiin. Waan dalaytu hin shakkin, waan shakkitu hin dalagin. Amma isin shakkitee shakkisan kaatee dalayti. Waan shakkitan dalagin amma. Waan shakkitu kaatee dalaytee maal taate zeeroodhaan if baay'iste. Ergaa hundaa qaba. Waan dalaytus akkanumatti hin shakkin jechuudha. Wanni dalaytu ati itti amante taanaan rabbiin gargaarsifattee. Eegaa Waan isin daleetu shakkiteeti waan shakkitus daleeti. akkasii saniifuu ergaa cimaa akkasirraa fudhannu abdiidhaan qaba. Kanarraa gaa boodarraa gaa jireenya abbaa mana siitii wajjin illee waliin boorootti deemee Beekama. si'achi gaa wanni himuun namatti ulfaatu hin jiru maaltu ta'a ka jedhu namatti hin ulfaatu akkastu taa'amee jechuudha. Bakka gaa ammaaf seenaa kanuma yoo namni inni beektaa seenaan tun hedduudha amma tanarratti tabarsaan yaadatu jira. Seenaa yaadadhu jira. Ustaasni akkasuma sheenii hedduu yaadatu jira. Ammaaf tanuma goona fuulduratti garuu inshaallah sagantaa hedduudhaas hojii dalaynaa teenyeetii taasisuu dandeenya. Kaanoo ture daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo daawwachaa jirtan Nasruu TV sagantaan immoo sagantaa ziyaaraati. Dhufnee as seennee istiidiyoo isaa daawwanne achumaan illee wal barree waan takka waliin dubbanne san qofaa miti sheekif jennee goofataan illee wal gaggeessuuf jira. Ilaan gaammaatitti nu isin faana turre akkuma jalqaba isiniin jennee obboleessa kiyya Yusuf Qaasim Arif Isaaq Barsaa Maastar Nasraddiin Sultaan akkasuma Khaliif Ahmadii fi an Abdullaa Ushee Jamal Ajiti. Haga sagantaa biraa akkanaa wal fakkaatuun walitti deebinuu nageet isiniin jecha saboom Nasraddiin hin galatoomi jecha jecha keenya xumuraa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasruu TV subscribe, like, share, comment, godha.